أرنك وري أرنتي يا دمو أما يو بو غنابو وري namni ara godhu ganaa bu'a namni ara godhu ganaa du'a namni ara godhu suuqii qaba malee dabartuuf duuba isaa ilkaan inni achira taa'ee joosan laaltan malee keessi isaa baadoo lafti isaa baadoo manni isaa baadoo haadha bakka jirtu hin beekan abbaa bakka jirtu hin beektu sini galee jireenyi isaa hunduyyuu maalidha baadoodha jechuudha dhugaa rabbii bakka nan beekaani maaliif hin beektu jireenyi akkas nama si gammadu nama hiika namaan jaalan nama miqqanyaa nama bakka illikii si qabatu nama si jala dhaabbatuuf hin dabartu nama hiriyaa ganuuf hin dabartu hiriyaa ta'e si haagantu ati ganuu yaadeen nafsu bakka si haagantu isiin tarkaanfii barbaade sirrattaa fudhattu isiin waan barbaade si haagootu ati hin godhin siif dabarti maaliif badaa dabarti hiriyaa jechuun immoo waan hunda caalaa sitti aanala beekte waan asin hin jeefan qabanan beektanii akkasi kanaan alatti yoo isin kennitan fudhattu dandee miicinam ina wanta kota miicatu garuu amma dandee magaan deebitee miicatture bakka bengaan dandeema amma baay'isan deema akkasi aran godhina ani gooftan kona jijjiiree galanni isaa ga'uu gawa kayo mana sarbisi jaan qaba ji'atti meeqa dargadda kuma sadi dargadda ji'atti ji'a tokkotti kuma sadi daayiparii daa'imatiyaa naaf bitaa jireenya abbaa warraa kee qabeenya qaba galan isaa ga'u hin hojjeta nama jabaadha aan akkasaan nama kormittiidha amma ga'u birrii suuqii isin nagargaa ta'in hojjetaa jira amma ga'u birrii suuqii sana nyaataa jira amma ga'u birrii suuqii sana tajaajilamaa jira maaliif bakka ulkaatanii fuudhanii kan jaansan yoo atin garaa fayyummaa taate garaa anama manni damni koo gumaata udunaa dhufe gaafan da'u jechuudha gaafan da'u shaashamanneedha garuu nama postatu miidiyaarratti fakkeechuu ebiluu akkana naa godhee jechuun beeku kafanni daa'ima kiyyaa saaxiniin tokko duwwaan guutuudha asii Dubaayii wanti naan ergamne hin jiru gaafa danda'u Dubaayii ijoolleen kuma kudhanii gadi naa ergatan jirtu bakka gammachuu dhiiratu da'e bakka nama akka namni dhiirri da'eetitti akka ajaa'iba wayiitti natti fakkaata. Rabbi na gargaaranii asii immoo biyya keessa ijoolleen qulqulluu taate ijoolleen Arsii Shaashamanne irraa kan dhufee jira warri paaspoortii hojjetu kanan hin beekne hospitaalli madadeen kan na beeku bakka argitee jaalala namaa kenna maaliif garaa fayyaa waan na ta'eefan qulqulluu nama waan ta'eef ani nama gaarii waan ta'eef dhugaa waaqayyo madaamin tiya kan biraa hoggaa shan hojjedhee deeme si malee etteta siistariitii ageessa feengadda firi yeeta siistariitii achi jira feengadda gaafa achi deemu gullitii daa'ima kiyyaa makiinaa daa'ima kiyyaa kan isaan akkatti oofan inni iddoo hadiiqaa fageessa saffanaa bitanii na eeganii ashaganii kanneen amma isinitti agarsiise kana birrii koo itti ergadhee naa bitanii bakka akkas jireenya maaliif akkasii godhe waaqayyo gaafettanii na gaafattanii ani dhugaa waaqayyo garaan laafaan garaan kee baxaan qulqulluudha akkuma kolfu kana keessi koo nama boo'ee wajjin uumaan beeku garuu namni shoorri natti hojjete irigungo argitanii irigungo hin beektanii cayyoon ani fide maqaasii isiniin dha'u joordanii fide nuti garuu qaldiidha ani garuu abbaa warraatan qaba qaldiif taphannaa yeroo sanitti baay'ee na miidhani yeroo san baay'ee narra deeman yeroo san baay'ee na xiqqeessan ani silaa har'a asittiin argamu asittiin asin jiru kana caalaan guddachuu danda'a garuu guddina miidiyaa irraa mannaa guddina miidiyaa irratti guddachuu mannaa lafarratti guddattu si wayya maatirratti kabajamtu si wayya lafarratti kabajamtu qabeenyi kabajamtu si wayya si galee har'a galata rabbii mana koo keessan jira ilmoo koo kiristinnaa kaafadhe gar namni tokko nan gargaarsan barbaadu laalan hin kadhadhas ani gaafuma je geemii taphadhu intabadhu abada abba warraa koo hin qaba annan qaba lafa hin qabna maali daanku intabadhu fataa jetan jiraadhaan garuu handaa qollee bitatte jireenya biyya sanatti Itoophiyaatti yoo hojjettan Itoophiyaatti hojii salphaa Dubaayii irra Itoophiyaatti hojii easy kasala bittee booda yoo gurgurte handaa bittee ji'a lamaan booda gurgurte hin dabala kasalle qallaban qabu kasala bittee booda yoo gurgurte qoraan bittee booda yoo gurgurte galabaa bittee booda yoo gurgurte har'a bittee booda yoo gurgurte hundi nama maqaan itti yaamu kun hundi isaa
dadhabbii isin biyya arabaatitti dadhabbisan caalaa isin jibsa. Birrii baankii kaa'attanii achi boqqottanii nyaachuurraa birrii san ittiin hojjettanii yookiin immoo biyya namaa san keessatti nigdii san nagadeetuman achi deemarraa nagaddee biyya keetti irratti hojii itti agarsiisuu si caala. Underside kana qabadhaa sammuu gosa keessatti. Kana sirriitti qabadhaa. Warri nagadaa jirtan. Nigduma kanaan addubaa'uma gaffa'aa osoo hin taane nagadiitii biyya keessatti waan ta'u ijaarii keessaa tokko eegali. Underside person dhibba keessaa dhibba hojiin keessan kan. Taaneetitti akkanumatti itti zalaqaa jennaan hin kufta Dubaayittis ta'ee biyya biraattis. Biyya keessatti gaafa namitti amaaraa takka hin beektu beeta yaada. Dhiyoo tana kan olii gadi hin deeman takka. Sargeestee diggistee Dubaayitti fuutee saaraa maalii shoosuu itti fuutee mantiqira shoo gootee kadhachiiftee mantiqira shoo namitti sun nama boora biyyee fakkaattee uftee kadhatti la. Garuu si suuqii qabdi dura. Bakka ittoo irratti itti naqaa ilmoo argachaa namni sitti kolfa gaafa sii kenne Oromoon sitti kolfa. Itoophiyaa guutuun waaltiyaan amma zibaalaa keessaa fuudhee kararraa fuudhanii Oromoon guddisee suni har'a gaafa itti kaan gadi zaqazaqanii ani homaan irraa qabda idaa takka idaa Oromoo irraa bilisa hababaata kanarraa qabdaa takka narraa hin qabdu ani waan takka narraa hin qabu Oromoo irraa qabaadde malee ani hababaa takka Oromoo irraa hin qabdu Oromoo irraa hin qabdu ani idarraa bilisa ani habaaboo takka Oromoo illaan habaaboo takka jireenyi koo keessatti ani Oromoo irraa haba. Borna kiyannan boonaa bifa kiyannan boonaa dabbasaati ciroota naannan boonaa daa'ima tiyannan boonaa Oromoon idaan irraa qabdanii hin qabdaa waan namaan sodaadha ijoolleen birrii 10,000 as taa'ee jechuudha namni 10,000 irratti galchee amma footoo kaasee asirratti kaa'inaa adaba malee kaleessa malee hin gaddi 10,000 naman galcheef jira ijoolleen araba achi Dubaay jirtu. 10,000 galchee fi warra raseedii ergeeffan jira. Warri afaan muuxii, warri bilbila gurguru, warri chaappoo gurguru. Warri shiiforii gurguru, warri shiitii gurguru, warri afaan muutaa Oromoo gargaaran nama gargaaran akkataa gargaaran tuni gimmayni kan isiiti lalleeba hattuu qabaatii. Faayidaa malee isiniin dubbatan warri isiniin dubbatu kun eebeluu bira si geessa warri jettan kun faayidaa malee isiniin dubbatan laan sirraa habaaboo torba yookiin nama biraatirraa birrii torba nama gaarii fakkaatee qaram gu'eef guddisa namu of qabaa sini galee waan namaa nan sodaadha ganzabni namaa narra jiru habaaboon narra jiru limmoon nabira jirtu ani dafaa bulaalaan hanga irratti idimee koo likkii namni na himatee kan hin beekne tiijii iluuti miidiyaa irrattis tiktook irrattis biyya irrattis achi biyya Dubaayittis namni tokko maaliif beektu bakka nama waan namaan barbaanidha nama dawwalanii yoo jajjarte birriin kee guyyaa lamatti har'atti har'a galgala sa'aatii akkatti galaa yoo jajjarte birrii kun irratti hin galfatina nama jehuun barbaadu akkas ilmi namaa yoo waan namaa dafqa namaa eessa duroomaa ilmi namaa yoo namaaf waa kenne waan dhigaraa laafafe bodhon qotamtiif imimmaan argata duutti bareeddiif hoo maal ta'e gaarummaa yoo hojjette yoo hatte obboleettii irratti yoo cakkante obboleettii irratti yoo qacaacaa taate hattuu hoo taate sakkabduu hoo taate har'uman jiraadha arraba mutaa arrab qalqaacii har'umaateetan har'uma hallaatoo tala guuttadheetan borumaan hin ta'u beeku warri jettanii boodhi isiniin qotamu tokko imimmaan qabdan lama namni isiniin boo'u gaddan qabdan jireenyi keessan gadi har'a garuu isitti fakkaatan nyaadhaa leeboota hattoota kasakkabdoota galtoota hiriyaa gantanii afaanis mi'eessitanii achi gootanii olii gadi uf